Inshaallah hadhamee firaashii boondidii fi firaashii boondidii isa kan Arabiyaan Majlisii jechuudha. Isaa fi firaashii ispoonjii garaagarummaa isaa wal bira qabeen isinitti agarsiisa. Gatiidhaanis illee firaashiin boondidii sun maaliifin isa filadhee bitadhaa isiniin jedhaara. Akka ijaan kan argitan ta'a jechuudha, wal bira qabeen isinitti agarsiisa. Maaliif jennaan yeroo baay'ee jechuudha namoota mafarrashaan ajajattanuu fi kun baroo miti kana godhadhaa jedheen nama tokko yoo tizaazinatti kennachuu dhufee waa baay'ee walitti haasofnee isin asraddee kana sana jedhee adda baasee isinitti himee gariin ajajattu gariin immoo achumaan dhiistanii baddu. Kanaaf tokko tokkoon namoota keessan keessummeessaa taa'uura inshaallah haala kanaan bifa zaahiraan jechuudha viidiyoo wal bira qabee hojjedhee isin agarsiisuu barbaadeetanii. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube irra jirtu nagaa keessanii alhamdulillah. Egaa akkuma argaa jirtanuu inni irra dhaabataa jiru suni firaashii isa ispoonjiidha. Firaashii isa ispoonjii carqii kafeedhaan afamee jira. Akkuma argitan yeroo inni irra jedhu haala kanaan gadi namaan deema. Yeroo afamuu qaxxadhee taa'a. Yeroo irra deemamu garuu haala sanaan gadi namaan jechadha. Inni nama irra deemaa jiru kun immoo firaashii isa boondidiidha. Arabiyaan Majlisii isa isinii wayya isa hojjechiifadhaa isiniin jedhee as dhiyeenya kana isinitti himuu jalqabe sanadha. Maashaallah irra deemanuu irra taa'anuu maaluu godhanuu baay'ee tokko michootii kan namaaf kennudha. Akkuma argitanuu kunis immoo ispoonjiidha. Akkuma argitanuu yeroo akkas irra hojjetanuu gadi namaan deema. Yeroo gad jedhu sana carqii sana walitti sabassabeera laammanni. Walitti sabassabeera dirqama maal gochuu qabna? Tiraasii sana kakkaasnee carqii sana achi deddeebisnee afuudha. Nama keessummaa baay'ee miti namni tokko lama dhufee irra teenyaan bakka achumaan dirqama sana hunda kaasnee afuu nu barbaachisa jechuudha. Garuu inni inni irra taaru kuni boondidii isa kan Arabiyaan Majlisiiti. Maashaallah jabaa bareedaadha. Humna keenya illee ni qusataa. Michootii illee nuuf kenna jechuudha yeroo irra teenyu. Akkasuma namni saaloonii yookiin majlisni namaa yeroo namni keessummaan dhufee firaashii isa ispoonjii sana yoo ta'e achumaan haala kanaanii carqiin isaas asiifachii daddabee firaashiin isaas illee gattaa'ee yeroo jedhu carqiin isaas wajjin gattaa'a. Yeroo deebi'u immoo akka sanatti carqiin isaa shabashabama jechuudha. Akkasii firaashicha aroogee miti firaashiidhuma haaraa kanan carqii sanaa wajjin obboleettii keenya bitedha. Egaa inni amma irra deemaa jiru kun immoo firaashii isa boondidii sanaa. Inni immoo baay'ee tokko bareedaadha. Ciminallee qaba, idimeellee qaba. Yoomuu akkuma sana jechuudha. Gadiin jedhu oliin jedhu yoomiyyuu inni ispoonjiin kun garuu takka jedhee naqayyaraa'edha. Inni kun immoo waa hundaaf iyyuu haara galfiidha. Bareedumas qaba. Afuuttis nama rakkisu. Maaliif iyyuu gaariidha jechuudha. Yoo dandeessanis kana hojjechiifadha. Silaa birrii baastanii waa tokko bituun keessaniin ollee aluma tokko waan gaarii bitadhaan isiniin jedha. Akkuma argitan dhugaa ispoonjiin kana fakkaata. Akkasuma immoo carqii kafee kana irra hedduun keessan carqii kafee jettu. Carqiin kafee kun baay'ee tokko bareeda maashaallah. Mana ibsaa ni bareedallee garuu cimina hin qabu. Ala lama sadii miiccamaa deeme gadhiisaa dhufaa. Ala miiccanullee keessoon isaa ispoonjii komfortiin hojjetama gatii ta'ennaan ala bishaan galee ni ulfaata. Miiccaatti baay'ee tokko nama rakkisa jechuudha. Akkasuma idimee hin qabu. Nama kafee bitate yookiin hojjechiifatee itti gammade hanga yoonaatti hin argine nama gaabbu malee jechuudha. Utuun carqii Arabiyaan Majlisii qiyyaarii lama hojjechiifadheeraadhe amman kafee hojjechiifadhu jechuudha. Namni kamiyyuu aniyyuu mataa kootti jechuudha. Maaliif amma kana miti bakka qiyyaarii lammaffaa yookiin qiyyaarii sadaffaaf kafee yeroo tokko afachuudha yoo hodhisiifattan malee kafeen hanga kana bareeduma yoo qabaate illee cimina hin qabu. Miiccaan isaas illee rakkoodha. Dafee siin qoshoshaa bakka akka ta'ettuu isa Arabiyaa Majlisii kanatu caala. Akkuma argitan carqiin firaashiin haala kanaan irra deemaa jiru ammasii firaashii ispoonjii carqii Arabiyaa Majlisii uffatee jirudha. Argaa jirtu laa sirriitti inni isin agarsiisuu yaalaara. Maaliif irra hedduun keessanii hin fahamtan jechuudha. Yeroon akkasiif akkas jedhu gatii isaa qofa wal bira qabdanii ilaaltanii lakkeettu. Angaruu waanan ofii kootii jaaladheen waanan ofii filadhe waanan hanga yoonaa eessan ture utuunsa kana godhadheeraadhe jedhee itti gaabbeen amma dursee isinitti maara jechuudha. Maaliif boris akkas ta'urra isin dursitanii silaa birrii baastanii waa hojjechiisuu keessanii noollee hamma ta'etti dabaltanii
waan gaarii waan ija isin jabeessu waan borii ofii keessaniillee hojjechiifattanii bor dhuftanii itti gammaddanuu hojjechiifadhaa bitadhaa jedheetu manni haala kanaan isin asraddaara malee anaa inni ispoonjiin kunis inni sunis anaa kamuu hojiidha. Garuu manni waan tokko erga namaaf godhanii erga namaaf bitanii wama gaarii waan namni abbaan sun bor itti nama galateeffatu yoo namaa godhan qalbiin namaa kunillee hara galfatti wallaahi. Akkasiin isiniin jedhaan hanga yoonaa kanan firaashii ispoonjii fayyadame gaabbaan jira jechuudha. Namni keessummaan tokko yeroo dhufuu fakkeenyaaf yeroo jalqaba kana galtan ijoolleen biyya arabaa jechuudha keessummaan baay'inaan ni dhudhufaa. Yoo firaashii ispoonjii kana ta'e jechuudha namni tokko ala dhufee taa'ee bahuu ammas ka'amee sirreeffamuun nama barbaachisa ammas akkas yoommoo akkasitti dhiifame manuma maraatuu fakkaata jechuudha baxabbaxamee firaashiin ispoonjiin kun olii gadi jejjedhee badaa nama jibbisiisa. Isa sana garuu humna keessanillee qoxxobaa akkuma isinitti hime bareeduma manaa ibseellee ija keessan isin jabeessa itti gammaddu bakka. Kanaafi garaagarummaa qaba hamma ta'e maallaqaan jechuudha. Qixxeedhaa ol garaagarummaa qaba garuu silaa ta'ee waan hamma jiraachuun namaa ta'u waan gaarii godhatanii gaariidha. Maaliif saaloonii jechuun yookiin majlisa yookiin bakka waan farrashamuu dirqama jechuudha. Keessummaan ala dhufee achi ta'a ala ulaa jalqaba banamee ol galameellee isatu mul'ata. Yeroo hunda farrashamee taa'uu barbaachisaa. Kanaafi keessatti saaloonii keessan bareeffadhaa warri dhiiraas warri shamarraniis nama dhiiras shamarranis ilaallata jechuudha waa'een saaloonii kun nu shamarran qofaa miti yookiin dhiira qofaa miti nu lachan ilaallata. Maaliif ala gabbaanii waliin ofuma keenya yoo saalooniin keenya fa'aa jedhee farrashamee taa'ee nama gammachiisa jechuudha. Akkasuma yeroo keessummaan dhufu maashaallah amma mana farrashamee sadaadhee taa'u nama gammachiisa mana ofiis mana nama biraas. Kanaafi silaa ta'ee isuma ispoonjii kana dhiisaatii isa sana bitadhaan isiniin jedhe. Amma ispoonjiin kunii akkuma argitan kun ispoonjiidha. Isa arabiyaa majlisiitiin godhamee abbaa tiknasiinsaa 12 garaansaa bal'inni garaasaa 7/12 jedhama. Lafa ol ka'inni isaatii tiknasiidha 7/12 jedhama. Beekaan isa guddaa kana biteef maaliif booddee yeroo gadi taa'aa dhufu aphataa dhufa jechuudha. Amma immoo inni isinitti agarsiisaa jiru kun boondidiidha. Firaashii isa boondidii haala kanaan zippiidhaan hojjetama. Yoomiyyuu waliin jedhu gadiin jedhu jechuudha. Akkuma argitan keessaan kabarii hodhisiisee jira itti. Maaliif boondidiin sun yeroo isa kanarraa baasnee miicinu boondidiin sun akka qullaatti nafneef kabarii keessaan hodhamee haala kanaan hodhamee bahee jechuudha. Dhingada tokko wayii feesiseen ture. Boondidii kana jechuudha firaashii 5 firaashii 18 qodaa isaa guutuu wajjiniin xiqqoo viidiyoo isaa waraabuudhaaf hin mijoofne akkasitti haala kanaan hojjechiisee fi baay'ee tokko bareeda inshaallah. Fakkeenyaaf viidiyoo isaa isiniif hin gadhiisa malee afee guutuun viidiyoo isaa hin waraabbanne jechuudha. Karaa gaattiraa caanamee qodaan sunillee akkasii akkuma argitanuu hamma danda'ame wal bira qaqqabee haala kanaan isiniif ibsuu yaaleera. Afaanii kana namaa wayyachuurra hamma ta'ellee ijji yeroo argite amanti mitiire tariitii yeroon akkas jedhu waanan isa sanarraa faayidaa guddaa argadhee akkasis wal bira qabee isa bitadha isin giddisiisu isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha ijoolleen tokko. Kanaaf amma argitaniittu isinumti murteeffadhaa. Namoota keessaan dhufanii hundaaf akkanaaf akkas jedhanii afaaniin qofa wal bira qabanii ibsuufirra haala kanaan viidiyoo wal bira qabanii ijjillee ilaalaa gurrillee dhagahaa hubatee borillee yoo waan sana godhate dhuguma jettee daamujaan sun jettaniillee itti na dhugeeffachuu dandeessu jechuudha. Akkas inshaallah hordoftoota koo silaa ta'e ofiifis maatiidhaafis baastanii hojjechiisuun keessaniin oollee wama gaarii hojjechiisaa keessatti wanta saaloonii immoo waan majlisii jechuudha. Hangamitti baasnee yoo bareeffanne waan bornu gaabbisiisu miti jechuudha. Kan yoomiyyuu itti gammannudha. Akkasii hordoftoota koo firaashii inni boondidiin suni haala kanaan hodhamee bahee